Yoo abbaan kiyyaas akkuma bahar kana khayyaadu ta'e malee yoo abbaan kiyya mana warra ilillii dhaqe bahar wallahi numaan eega. Yoo ni ammaan tana dawwalee fi akka abbaan kiyya mana san dhaqu hin dheeynin godhin ani namaa miti. Baarnaa fi ati waliif walii gatteenye jirra. Wallahi walii gatteenye jirra. Kun ammaan tanaan dawwalaa fi. Kaanis gana meera kaanis gana muufi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في هردفتوتا حافظاتهم الرا حافظة مال قبتي دفتي جتشون كي سنينو لمو حافظة الروان برا قبتي هندفني وما سوشال ميديا خنقو بعدي مقبتي سني دفتي واتي كوان تكرا دبتشولو في مالي واني دبتشولو تسانا حافظة وخجة تنتاتي واي بعرفي واي فتيانا سن قبدي isini dhufe waa'ee sanirraa maal qabattee dhufte jechuun keessanii noo lamu hordoftoota fi kabajamtoota khiyya please dhiifama manarraa dhiifama isin gaafachaa le'innoo maaliif ni beetanii nama tokko odoo jaalattu odooni fi kabajju yoo inni dogoggora keessa kan seenu ta'e dogoggora kan hin seenin jettee gama keessaati yoo gorsitee dadhabdellee gama viidiyootiin koomentii teessan laalaa namni kun if jijjiiruu danda'a ni beetanii hordoftoota kabajamtoota khiyya uummanni kun maal naan jechuun jira jee yoonii fi viidiyoo tiyyatana jalatti koomentii isin kennitan laalee if koo gorsute le'innoo isinis gorsitan taate sanumaafuu waa'ee kanarra qabadheen isinii dhufee hordoftoota kabajamtoota khiyyagaa maal qabattee dhufte jechuun keessanii noo namoo akkuma beekamu kalee viidiyoo maramee argitanii turtanii viidiyoo marame sun ta'a akkami jechuun keessan hin oolamugaa viidiyoo baharii fi abbaa kiyya wal dubbisanii karaa warra intalaa ergadheetii jee mi abbaan kiyya dhugaa rabbi dubbachuudhaaf alhamdulillah fatiyaa fi bahar akka wajjin jiran akka wajjin jireenya isaanii bareedaa qofa jiraachuu jiran quba qaba arraan tana deebi'ee intala dhalaatiin dawwalee fuudhuu deemaa tabiraatiin fuudhuu deemaa abbaa warra intala sanii naa dhaqi jechuun isaadha dogoggora guddaa keessa abbaa kiyyallee naquu deema mi amma bahar na dhageessa mi abbaa kiyya ammaan tanaan dawwalee mee dhaqi jaaniiti intala san inumaatoo kabajjee abbaa kiyya fuutee warra intala saniitti ergitee abbaa kiyya akkaniif takkasiiti hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhugaa rabbi dubbachuudhaaf intala san kabajee inumaa keessa dabree intalumaa mukaacitaan bineensaa fi namni namaa fi wanni hundi beeladaan cuftee afaan silaa beeyte waa'ee isiidhaa ol baatee isinii himti jechuudha. Keessa dabree intala san fuudhee warra abbaa kiyya fuudhee warra abbaa isiitti ergee abbaan isii akka isiidhaaf baarii fi isii waliin ni kaa godhan je'ee abbaa kiyya dubbachuu jira. Bahar maaleet waa'ee namaa siif hin galu namni maal jechuu jiraati maal jechuu jirta wanni ati jechuu jirtu tamiiti ta namni jechuu jiru maal tan ati faantu waan namni siin jechuu jiru mataa siin seentu bahar wanni siin namni siin jiru hin faamtu. Maaliif intala tana siin jibban beekamtii nama kabajaa qabu nama darajaa qabu ta'uu keetii fi namni micootana hin fuudhin je'ee irraa si gorsu jira. Duubaate kana cufa waan namni dubbatu kana cufa wahuma hin taanetti yoo jibbaa kee qabaatanii waan namni akkanatti si dubbatu seeta. Namni jibbaa kee qabaateeti mi bariyaa pireessa kiyya namni jaalalatee beekamtii ta'e namni hanqamta akka nama kabajaa hanqamta akka kabajaa namaaf qabaadhaa fi ilmi namaa kun bahar micoota hin fuudhin micoon tun nama si wajji deemuumi micoon tun nama si wajji wal madaaluumi hatta nama jireenya keetillee ta'uu miti ja'anii wanni namni sitti iyyuu jiruuf tumtamii ta'arra ati abbaa kiyyaan ichitti ergee akka isaan ni kana godhan hayyamsiisa jettee haasoo jirtu tumtami bahar dhugaa rabbii dubbachuudha ilmi namaa hundinuu akkaataa itti fuudhu intala warri jaalatu yoo intala safuu qabdu intala kabajaa qabdu fuudhan samalala sa intalli kabajaa qabdu san osoo ililliin ta'in intalti kabajaa qabdu tarabbiin siif qoode hin dhabamtu sigalee fatiyaan ichitti yoo nifiniin dabalade jettellee shariyaan dhugaa afur faqqaduu kana keessatti mush intala kabajaa hin qabne ta akkanaati miti intala kabajaa qabdu intala eenyummaa isitti amantii guutuu qabdu gartee mitan mana keessa teessu tan namnilleen isiin tun maal dubbatti arraata isii ilaalee arraata isii sanirraa jaalalli irraa nama qabu sani mee tana maal irraa jaalattee maa abbaa kiyya sanillee laffaasista waan jireenya siifisii wajji deemuu hin dandeenyeef jecha abbaa kiyyallee laffaasiftee hanqa abbaan kiyya warran talaatii dhaqeettuun takkatti maa geessa
wanni namni siin jechu jiru tun hanqamta akkas isaayinuu dhabdeeti ati deebi abbaa kee jechitti ergita. Abbaan kee ban nama sammuu qabu. Akkami sii dhagamee si eeyyame. Fittiin taphatin yaa baar keenya. Si niin ja'an fittiin taphatin. Garuutu namni kun maaliif akkas naan ja'a osoo hin taane namni kun maaliif waan akkana na dubbataa osoo hin taane bahar dhaabbadhu. Illi jala yoo dhaabbatte dhaabbadhu obboleessa kee. Ani bakka bareedu ni si jaaladha bakka faaya qabdu ni si jaaladha. Saniifuu ammoo ani fatii uuma biraan ni si jaaladha. Fatiyaan ta'uu bayii meeqa jireenya kee keessa waa hunda wajjin si wajjin dabarsitee hatta bultii ilmaan keetii keessatti illee ilmaan kee guddisuuf illee waa meeqa ta'aa jirtu. Tana mee maal irraa jaalatte? Guyyaa takka wajjin haasoftee daddara taatee wajjin haasoftee wajjin qamaatee wajjin bashannantee hin beeytu. Haasawuma isii sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee siin jaaladha jechuu kanaaf jaalalli irraa si qabe jechuudha. Ilmi namaa barbaade isiin tun kaayyoo akkam naa qabdi inni kun kaayyoo akkam naa qaba jee wal jaalata. Kaayyoo maalirra dhaabbattee maaliif jecha jaalatte? Maaliif jecha jaalattee niin fuudha jettee hatta abbaa kiyyaanillee warran xalaanaa dhaqe jettee abbaa kiyyallee chitti ergita. Ajaa'iba qabda garuutu. Ajaa'iba guddaa qabda. Ani arrallee borullee akka abbaan kiyya mana sandab wallahi nayyamu. Wallahi nayyamu. La'innoo maaliif hin nayyamne ni beeyta? Abbaan kiyya akkuma sammuu qabtu sammuu qaba. Akkanati gaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya Haafiza callisii afaan ittiin dhadheeratiin obboleessa keetii jettanillee ayyee afaan ittiin dhadheeradhu. Xayyib. Namni gorsa mee dhugaa rabbi dubbachuuf hordoftoota kiyya gorsa qotusoo hin fudhattanii yookaan gorsa nama xiqqaan fudhattanii. Yooniin ani irra xiqqoo ta'ellee gorsa hiyyan barri yooniin ani nama xiqqaa ta'ellee yooniin beeytii dandeettiitti yaaduu hin qabaannellee dirqama namni kun maal dubbachuu danda'a jettee yaada namaa hubattee sun booda lakkii baar dhaabbadhu jetta. Maqaa kiyyallee balleessee baar. Akkamiin maqaa kee balleessee naan jaa dhugaa anaatu kalata kana cufa fidee anaatu maqaa ilillee as kan namni irraanfatee anaatu as baase akkamittiin as baase ni beeytanii ilillee irraanfatamtee jirtu fuudhee mana kana fiduun mana baar geessuun anaatu kalata guddaa dalage. Garuutu kalaxuma kiyya saniif jecha hatta hordoftoonni kiyyallee na jibbee sababa baaritti hordoftoonni kiyyallee na jibbee namni hundinuu na jibbee jibbaadhaan hagoogamee taa'u jira jechuudha. Garuu silaanii fi garteemi anaaf kabajaa qabaatee yookaan anaaf jaalala qabaatee hubannoo guddoo sanarraa qabaatee Haafizaa teenyaatu micoota na fide mana kana saniifuu meeqoe akkumaan kalee maqaa xiyyoo kana anaatu ussisiisee jee tureemi akkumaan ussisiisee sanittillee arraas itti deebi'eetii micoota na ussisiisa akka isiin yookaan fiidiyoo tana marre anillee fiidiyoo waa'ee isiirraa hin maru jee naaf hubatee jechuu akkanaan jibbame jibbaa kiyya kana keessatti innillee narra tubsuu osoo hin taane narratti osoo tumsuu hin taane naaf galchena ta'ee na cinaa dhaabbatee na jajjabeessee Aayisuu Safiiza waan ati akkanatti irratti arranfamtee kana balbaleessiin bahu ittiin dhiyaadhu je'ee anaaf waan hamilee godhuu qaba. Garuu inni san cufa hamilee san cufa na keessa caccabsee akkuma jibbuma san keessatti haftu Haafizaan jechuudhaaf bahar. Ani alhamdulillah jibbaan baariin jibbame sanillee ilma namaatiin illee hin jibbamu. Aadoo deebi. Hordoftoota kiyyanillee namni tokko jibbamuunis wooma jiru nama aarsuunis wooma jiru niin araarfadha isiniin araarfadha hordoftoota kiyya garuu tabaar dhakaana guurrate tana isinis wajjin dhakaana ittiin guurratinaadha garuu baar kalaxa guddaan ani dalage gubbatti kalaxa guddaan haa dabalu jira ni beeytanii kalaxaan ani dalage caalaa kalaxa gubbaan haa dabalu jira micootana sababa kiyyaani mana baar dhufte Haafizaa qonna fuudhi jettee ta'uu mana san onneyte ana. Garuutu micoon tun Haafizaa siitu as baasee siitu waalageedha siitu micoota mana kana fide akkami micoo mana kana fiddaanaan jechuu jirtan dhugaa badii kiyya fudhadhee garuu ammoo ani keessa hubannoo dilasan fudhadhee hubadheetii miti kaniin micoo mana kana fideef saniifuu akkuma anii fi namni hundi na jibbetti innillee na jibbee akkuma namni hundi dhakaana guurratetti baarillee dhakaana guurratee arraan tana jechuudha. Sila ulfinuma kiyyaafillee Haafizaan teenya akkanatti maqaan siibatu jira micoota isiitu mana kana fidee meeqoy anis uummataa wajjin isitti dhakaa'ee guurradhu je'ee sabrii godhee yoo jaalatellee yeroo tanachi dabarsee gartee jaalala micoota naa kan qabaatu illee yeroo tanachi dabarsee boodaaf jechuu xiqqaa waa xiqqoo kan jiraame guyyaa waa xiqqoo booda walitti deebi'ee micoota jaalatee akkuma fedhettu abbaa kiyyaa miti fedhu akaakoo kiyyaahu
yoo deebi'ee gartee abbaa akaakon namaa yoo kaduu ta'e waa'ee kanaatiif ka'u ta'e akaakoo kiyyaa'u fedhu itti argatu nan dakalu sila sanii nalleen naqu saniif hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkuma waan na jibbetti isinis nan jibbinaadha. Badii namaa badii fi abbaan hin beekne dhiifama namaa fi gooni namaa miti dhiifama naa godhaadha. Ani dhiifamni kiyya isin biratti hin dhumu dhiifama hanqaan lubbuun jiru isinumaan gaafadha leennoo maaliif isin gaafadha qalaxaan akka barana dalagee takkuma dalageetu hin beeku takkuma dalageetu hin beeku abbaa kiyyaa deemiti naa dhaqee intala tana intalaan jaaladhee jira deemi naa dhaqee jee abbaa kiyyachitti erguun saadhaatu waan ajaa'ibaatii waan guddaa nama agarsiisaa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya ani bakka arrab bahar dhaabbate kana yoon kaniinan dhaabbadhu ta'e namni dhibbaatamaan hisaabamu namni kumaatamaan hisaabamu kun waan akkanaatti waan akkanarraa taa'e haafizaa yoonaan jettan guyyaa takka kalata dalageetiin guyyaa tokkichaa isin akkasitti waa meeqanaan jettanii waa meeqaas na gootanii waan feetinaan jettan saniif kalata sanfirra beekee jechuu badii tiyya furadhee dhiifama naa godhaa jee guyyaa tokkichaa saniin osoo badii hedduun dalagin guyyaa tokkichaa saniin as deebi'ee dhiifama isin gaafadha. Sila namni dilli bahar gorsu jirtan kun ana gorsitanii hangam takka namidee horodhee waan isin naan jettan waan isin dalageettan malee ni hun dalagu garuu alhamdulillah arrabninis karaa nama agarsiisa arrabninis ifooda nama deebisa waan itti jirtu san irraa si deebisa arrabni keessan ilkee fi arrabni nu wallaha le'inno lola harree kajaan tokko garte lola harreetu dhiitichi harree ilkee walirraa hin buusnee jaan saniifuu nuti oromoon sabni keenya hoggaa wal arrabsinu yookaan hoggaa waliif waa jennu keessa waliif waa laalaa keessatti wal biratti kaayyoo godhachaa garteemi akkasi wal arrabsinaa akkasi jechaas waliin jenna rakkoo hin qabu warri na arrabsaniis illee sababa baarii ni furadha sababa obboleessa kiyyaatiin ni furadha kan alagaatu waan fedhinaan jaa waan jaan dhageesse harree ambiti warri dikeen darbatu ambiti dhahaan darbattii jaan dubbiin san dubbuma dhugaati silaa baahna kabajee iktiraama naa godhee haafizaa teenya kaati xiqqoon tun akka na gorsitu maalayyaa ilma namaa kabiraati jee gorsa hiyyanarraa fudhatee arraan tana gorsa hiyyanarraa fudhate akkasumatti anilleen abdii horodhee jechuun ilmi namaatis kanan tuffannee kajachanaan hin jenne deebi'ee abdii horodhee baal keenya kana naan jee akkamitti jee qoma dhaadhee isaa waliin ayisochee jiraadha jechuudha garuu arraan tana bahar dhakaadha guurratee shaaraa gubbaan aariyaa jira leennoo akkamitti anaafi fatiyaallee hanqa fatiyaan dhiifama naa gootee naa fatiyaan obbolummaa rabbiitiin obbolummaa duree wajji qabne walitti deemina wajjin jiraachuu jirrullee amma na jibbisiisaa jira fatiyaan takkaffaa jettu siitu intala hatta ka dhiifama naa gootee fatiyaa dhiifama naa gootee jeeni anis garaa keenya dhiifa sanii wajjin jiraachuu jirru fatiyaan inni dhiifa sanii jiraachuu jirru hatta asaabii sii keessaa hin badu sammuu sii keessaa hin badu ni yaadatti isinii galee akkamiin yaadatti ni beekta madaan hogguma dhahamte dhukkubsatte hatta yoon fi waa'ee ilillii kan baar bira dubbatu ta'e hafiza suma waan kana fidee naan jechaa jirti dhugaadha anaatu fide anaatu godhe badiin hundinuu baduma kiyya saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya badii kiyya fi rabbi as gubbaa albaatee maa obboleessa kee himattaa as gubbaa albaatee maa obboleessa kee irraa haasoftaa jechuu osoo hin ta'in gorsee baarkee waan maleedha baarkeen jireenya kee fuuldura dabarsitee san yaadadhu hawwatuutu dabarsitee san yaadadhu waan dabre san yaadadhu fatiyaan tuni fete kaayyoo jabaa wajji qabdan jaalala bareedaa wajji dabarsitan waan bareedaa wajjin gootanii turtan saniifuu arraan tana jaalalli keessan san waan dhumuu hin taane maaltu isin jidduu fite ganamaa galgalaan itti dubbachuu jira yoonii fi akka tasaa koomintii isin barreessitan yoo koomintiin teessan dhibbooda deebistee jechuurraayin videoodhaan dubbachaa jira hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya videoodhaan dubbachaa jira jechuudha saniifuu hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya dhiifama narraa taadha please dhiifama narraa taadha leennoo dhiifama kana maalirraa isin garachaa jiranii beeytanii dhugaadha maqaa micootanaa anaatu kaase na dubbatan isiinuu fittee hanqasan eeggachuu jirti mana isaanii keessaa na dubbatan jettee isiinuu narra dawwaltee kaduraannaa hun dubbisne kaduraannaa hun barbaanne narra dawwaltee hafiza mana qeebaariin jiraati fatiyaan dhiifamaa fi salaama gaafachuu barbaada hoottunaa jechuun isiisanu kanama tokkotti hin dubbatin jechuu anaatu
isii dubbate maqaa isiidha dhugaadha anaa isii dubbate walleenu isiidis karaa fi zamaan naalaaf jettee karaa kiyya kanaan dhufteen saha dhuftega wanni ilma namaarra hartaa lubbuun namaatoo nama harkan ni baati lubbuun namaatoo nama harkan ni baati saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya akka ta'etti wanni kun ta'e waan ta'e kana maaf hin ta'inii hin jaan saniifuu hordoftoota kabajamtoota kiyya bahar YouTube isaa jala dhaqaalaati koomentii barreessaadhaa fi namni walirra ifa walirra sammuusaa yaada walirra yaaduu dandeenya waaniin hanqaanan dubbadhe kana keessaa yoo kanii fi dhaggeeffattanii viidiyoo tiyyatana guutuu qaxuu murtan taate koomentiidhaani yoo raqama YouTube isaa jala ni jiraansaa dhaqaadhaa bahar wanni itti jirtu kun waan maleedha odoo arrabsuu hin taane bahar wanni itti jirtu kun waan maleedha dhaabbadhu waan akkanarraa jaadha لو سمعت لا قرصة كنا تجاه ودستها في خبجمتو تخية قرصي خنا جالو يوخا همان هاسان كيني خنا جالو قندريني تو همان كونه في فودن ديبسني خارا ما دفود ديبس جتني تيجا تبين بكفورا جيسي والله باردقي يو أبان كيسان ورّا ميجوساني دقي سفوري قروا أن دبين إنتلا ورّا برتي فايداتك إنكبتو لقارا دبين إنتلا أن إنتلا جتورا دلالاني دبين دلالا ورّا برتي فايداتك إنكبتو إنتلي نيسين فوسستو نيسين فوتو نيسين جارتو نيسين جارمتو يو تكتي هيروما يسيق وفاتيه مالي نمني دبي دلا سموك جاتو هنجو سنيفو هرتوتا خبجمتو تخيّا يو أبان كيا سكوما باهر كان خيادو تيه مالي يو أبان كي منا ورّا إللي دقة bahar wallahi numanika yoni na manta da waliya fi amba akabban ki mana san da kun dai nin godin ani na mamiti ba na fi ati wali fu wali gatenye jirra wallahi wali gatenye jirra kuna manta ran da wala fi horto ta fi kabajam to takhiya abban ki yo khana jala khasute nin da wala fi yom mo khanin kasnete khan yero bra wali tebnu ta horto ta kabajam to takhiya warin hafiza سجنا جرنا جتني لين هدو تكجلتهم على سنين جارة سنين قبجة ورينا فانا تورتن هدو تكنا في جلتهم على حنجر مسجن تخياتي ورينا نوردتن نجيان ناتورا دا سنين جارة باي باي